sirrii. Homo ofii qabu takkan sii kenna. Fakkeenyaaf gaarummaa keessa ilaalee karaan inni irra jiru sirriidhaa sirrii miti sanitti deebinaa mire. Laakiin garuu waan ofii qabu namni sii kenne bakka jechuun waan guddaadha wanni suni jechuudha. So kanaaf nullee wanni gara islaamummaatti yaamnuu fi ifaa nuti keessa jirru boqonnaa sammuu nuti keessa jirru waliin jireenya hawaasummaa gartee amantaa guutuu keessa jirru kana isaan nam biraa ifa ofii argine kana akka isaan arganiif jannanni khalqaa addaatiin uumamaa dhiphina hin qabu walumaan itti yaanaa fi kaaka isaan hundaa yaammannu mitiire. Akkasi. Innaa Yesuusin illee alayhi salaatu wassalaam akkuma isaan hin rakkisneefi waan inni hin jedhe jedhaniima akka isallee gartee fitnaa kaahanii bar rabbiin rahmata haa godhuufi. Sanilleen isaan akkuma wanni jedhan itti san addaamaan baafachuu fi baay'ee amantaa muslimaa dubbisuun duratti amantama keessanuu dubbisa amantaan keessanuu islaama akka isin taatan isin godhaa jedha bara yeroo baay'ee amantama isaaniitu osoo sirriitti namni dubbise homa addaan baafata ima dhufaa beekta dhufuuf fagoon jiru maaliif injira kaachirrayyuu akeekota hedduu jira achumarraa dhufuu danda'a. So amantaa keessan sirriitti dubbisaan dhaamsa kiyya. Amantaa keessan sirriitti dubbisaa. Amantaa sanaan immoo amantaan sunuu amantiima jedhamuu iyyuu hin danda'u. Akkamitti amantii waamama jechuun isaanumatti amantii jedheenyaan jenna malee nuti. Amantii jedhuufuu kunooti nuti macaafa kanaan hoogganamna amma nuti fakkeenyaaf quraanaan hoogganamna quraanni islaamummaan amantii ta'uu ibsa jala sararee himaa jechuudha. Islaamummaan amantii ta'uu tokko amantii ta'uusaaf ragaa kaa'a. Lammataa islaamummaa malee namni amantaa biraa hordofe akka inni hin milkoofne ragaa kaa'a. Akka namni amantii kana keessaa ba'ellee bakka inni dhaqullee itti himaa jechuudha. Amantii kana gadhiisee yoo ba'e lafa namni seenullee dubbataa jechuudha. Islaamummaan. Kan obboloota keenya kanaa amantii ta'uusaaf ragaan hin jiru. Amantii ta'uusaaf ragaan hin argamne garuu namni amantii kana dhiisee ba'e kan argataan immoo eessaa argama. Jalqabumayyuu hin jiru. Laan arrabsuu fedhee immoo miti namoonni akka gara biraatti akka hin fudhanne waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arabni bakka tana keessa hin jiru. Ustaaz wanta akka dhaamaddu asirratti jechuudha. Ka barbaadde. Obboloota keenya warra shahaadaa qabataniif jechuudha. Warra shahaadaa qabatanii jiraniif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلقبا إعلامي في ملء إفعال يوكين دمو بيكي في ملء يامي غورسي واني جدون دفني أما اللي بلغوا أني ولو كان آيات أنا نمني هدوني سانو بني ولو كان آية يو آيات كلنا را دبرسا نمني آيات كتي دبرسو سنة دولين بيكو تبر حجو namni osoo waa hin beekin da'awaa godhuun waan inni beeku tolchurra waan inni balleessitu irra caalaadha. Futuna keessaniin osoo hin adannaqin yookiin osoo hin ajaa'ibsiifanne bira dabrus baadhu. Laakiin ani wanti akka nama judgmentaalii tokkotti out of Islam ta'ee waytiin dubbadhu. Alhamdulillah psychology baradheera. Barumsa addunyaas baradheera. Akka xiinxaltuu amantaa takkatti yogguun haasawu amantaa hundaa wal bira qabsiisee yogguu haasawu jalqaba suuraan quraana keessatti buutee iqra' bismi rabbika alladhii khalaq knowledge with punishment idhaan dhufte islaamummaan beekumsa adabbiin keessa jiruun dhufte beekumsa adabbiin keessa jiruun إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون لا وانتنا هند الدنيا تنركيا سجرون نما تنقر فموف قرصة قدة تجرى سيقلي قرصة قدة تجرى نما تنقر فموف ما عنده يادياتين رسول صلى الله عليه وسلم ربي سابر باتشا قاره هراء كي سجرى أتشيتي أكي بيكوتي قرتي سنة نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إرت ربي قبراتور بيكي kadhaa osoo hin tahin beekii sooggataa osoo hin tahin beekii dinniinsisaatiin itti dhufe Jibriil alayhi salaatu salaam
wanni seenaan haasahamuuf irraa haa baratamuufi. Wanni seenaan haasahamuuf wayita tafsiirri quraanaa jalatti waan akkanaa situation akkanatti ture wanni jedhamuuf irraa haa baratamuufi. Ulfina aayaa sanii achi booda dassiruuni zammiluni aayaa jettu dhufe. Wallahi rabbiin kasi xiqqeessun taane jetteen Khadijaan radiyallahu anha. Waraqaa bin Nawfal gartee isaasantu si hijedheen osoo waraqaa bin Nawfal bira hin gahini yoo rabbii kee bira dhayxe kana naa himii jetteen ifiinuu dubartii ajaa'ibaati subhaanallah gaafa namni takka gaddee alaa fiigaa si dhufe akkamitti how you protect akkamitti akka jaarsa kee seef gochuu qabdu osoo musiibaan feetetti dhufte akkami akka irraa haati manaa takka qabbaneessuu dhuftu qabdu bakka sani kajrii jirra dubartoonni waan san baratan. Yoo abbaa manaa kee namni alaa maraattu jedhee alaa ol ari'e wayita inni mana seene lakki ati maraanne akkamitti akka isiin gartee arragaaggaatee yookiin obsa gartee silaa inni nabiyyiimi waan san beekuudha qabayyuu bar. Laakiin bakka sanitti yoo namni tokko balleessee alaa fiigaa cinqamaa dhufe akkamitti akka tiriit nama san gochuu qabduun bakka sanarraa baran. Akkasumallee rasuulli sallallahu alaihi wasallam hin beeke itti dalage itti yaame tana jala qabadhaa. Beeytan itti dalaydan itti yaamtan osoon hin beekin itti yaamuun hin jiru shari'aa muslimaa keessa dhiifamallee naa godha osoon hin beekin itti yaamuun hin jiru. Nama takka eega amanee qabeenyi guddaan nu kenninuuf addunyaa tanarratti jannata rabbiiti kan inni argatu. እኛ አንድ ሰው እስላም ሲሆን ከነጉለቱ ከነጭቃው ከነቆማጣው ነው እስላም የሚሆነው ሆማ ወኒ ነው አዱኛ ተነረት ይሳፈደት ይጎኑ እንጂ ቆማጣው ተይ ቆማጣ ይሳወሊን ኤዲሲዮ ቀባቴ ኤዲሲ ይሳወሊን ኑቲ ቁልቁሌስኔን ፉደን ጡሪ ይሳወሊን ፉደኔቲኒ ወሊን ቁልቁሎፍ ነመለ ጀቹዳ ኤገነም ተካ አመንታ ከፈደ ሃመን አባም ፈደ ወሊሳ ሃተኡ ፓስተሪ ሃተኡ ከደቱ ሃተኡ ነመጫማ ጠረጉ ሃተኡ ilmi namaa kamuu walqixa wanni tokko farka dhahamee tokkotti harka dhahamullee hin jiru waan kana aadaa tanallee dhiisa nuti baay'inaan warra dhaaddatu miti alhamdulillahi namni takka nuun qajeelu waan sanirra gammannu hin jiru laakiin garuu akka khalqaa addaa ta'ee wahitti awwala ofii keessaa hoo dubartoonni teennaa akka hin taane ofii taatanii eegas yoo namni xiqqoo wanni jedhee asii arrabaan jala dhaabachuun sirrii miti ammas islaamummaa rabbiin namaa kenna yoo namni tokko islaamummaa eegaseene booda dogoggore keessaan dhaynee dubbisu yookiin nama asirra shahaadaa qabatee takka dhufnee asumarratti irratti walitti ajandaa gochuun tuni oromummaa miti kan namni namaaf kennee namarraa mulqu yookiin gosummaa miti tun dhimma amantaati waan ta'eef aniin kennuuf atiin kennituuf rabbiin jalqaba akka kenneefitti irraa mulquu danda'a gaafa rabbillee irraa mulqe nuti boohuudha qabna bakkaachuun angizee takka jechuudha. Nama tokko isa inni dogoggore namni akkamitti gammada dhiifamallee naa godhaati yogguu namni dogoggore minuu na dassin miidhawu akhlaaqni kun eessaa dhufe si nama tokko wayita inni dogoggore namni lama dhagaa walit darbate dhagaa gamanaa walit darbachiisuun kun eessaa dhufe si keetna himaxxaa ideoloojiin kun jechuu nuti bar ummata ergamaan isaa yogguu gartee namni isatti ظهري قولي مرضي ناچفت يهودان رسول صلى الله عليه وسلم مرضي أكوبا ناچفت لحمي فون إسان ناتا ننياتين أني مرضي أكوبا مرضي نتقوداني راني ننياتين جرينا فهم باسي صحابان إسا برا الرسول ولي نياتي بكتي غرغالي دو إيه نما ويتا إسان دو غرتي نمني أكنا حما دو بوهو تري رسول صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم جري ربي بر صلى الله عليه وسلم إرجما أكنا كان هردفا أكملت أفان الرابع فتنين ما الربستان جذيتك تكفلان لا أبام في ديو دغوري بيك أسرتك كلها دي مو في كسر تسنوكو دين هندافو لكن غروك أجلو متيامون نوي أكوان وفي جنتك يسجرون ما دغوري جج ويتغوتان تقرب بسودات شنغاري يقولون من حارة إسلام سيني مداه الدوق أبا إذا نمني إسلام ما يتصير والله بالله تالله أنين هوا كيساني سنتو بزوك الصلاة لباتشو هذا دبني أبا دبني فروتان دبني جهة ورب الكعبة أني إيجا نما أمبو إيجا إني إممان إنتو في مالي حنجت إيجا نبوتش